Galatooma. Har'a keessummaan isiniif qabadhee dhiyaadhe gara daandii qilleensa Itoophiyaatti isin imalchiisa. Pirezidaantii Waldaa Hojjettoota Daandii Qilleensa Itoophiyaa Buleessa Kiyyaa Lammaa. Hanga xumura sagantaa fi akka faana turtan gamanumaan isin affeera. Gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameeraa fi sagalee Nimoonaa Rittaa qopheessaaf dhiyeessaa Rittaa Taaddalaa ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaan ceesiftuu booda walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo Televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaan kiyya akka jalqaba kaasee pirezidaantii Waldaa Hojjettoota Daandii Qilleensa Itoophiyaa Buleessa Kiyyaa Lammaati. Daawwattoota kiyya wajjin eessaa akka dhufte ogummaa irra jirtu nu ibsiitii wal barree gara gaaffilee nu hafanitti ceena jechuudha. Jalqaba galatoom jechuun barbaada. Riittaa Shoo yeroo baay'ee karaa televezyiinii Faanaatiin nan daawwadha. Har'a immoo affeerraa qanaa gooteen keessummaa kee ta'uu koottanis baay'ee gammachuu natti dhaga'ama. Of beeksisuurraa yoon jalqabe ani Kiyyaa Lammaan jedhama. Hojjetaa daandii qilleensa Itoophiyaati. Ogummaan koo Aircraft Avionics Technicianidha achitti. Gara waggaa 8 hojjedheen jira jechuudha daandii qilleensa Itoophiyaatti. Dhiyeenya kanaas immoo daandii qilleensa Itoophiyaatti waldaa hojjettootaa tokko jira. Waldaan hojjettootaa kuni waldaa hojjettoota daandii qilleensa Itoophiyaa isa Buleessaa jedhama. Achitti sadarkaa adda addaa hojjedheera. Amma sa'aatii haasaa jirru kanatti pirezidaantii waldichaa ta'ee hojjechaa jira jechuudha. Baay'ee guddaa galatoomi. Tarii bohaartii waan ta'eef wantoonni hedduusaa wanta nu bohaarsan xiyyeeffannu waan ta'eef mudannoodhuma tokkoon haa jalqabnu. Yeroo qabaanne gidduutti muuziqaa tokko hin affeerra. Haadhatu ijoollee lakkuu 2 qabaa akka carraa ta'e gaafa guddiftu paayilatii kiyya kaappiteen jechaatuma guddifte. Bifa bareedaa ta'een guddifte. Akka carraa ta'e tokko akkuma kee kana bareedaa tokko immoo akka kiyyaa kana hin bareedu. Guyyaa tokko haati tun hiriyaan ishii dhuftee mana teessi. Hiriyaan ishee tun xiqqoo dudubbattu waan taateef mucaan bareedaan kee kuni kaappiteenuma ta'a. Bareedaa kiyya ati baree paayilatii taata. Barumsaanis cimaadhaa miteetti. Mucaan hin bareenye kuni nyaara guuree jaartitti ilaaleetuma dubbiin galteeni. Amma haati tasa baananii mucaan hin bareenye kuni hiriyaa haadha isaatiin haati kiyya barii lamaan keenyanuu kaappiteen jechaan nu guddiftee barumsaanis lamaan keenyaa ciccimoodha. Ati garuu obboleessa kiyya kana qofa jajaa jirta. Haati kiyya na sobaa jirti maali ani kaappiteeniin ta'uu jennaani. Ani gaa tarii kaappiteenidhuma doonii taata malee kan xiyyaararree ifama. Maaliif akkaasi? Dhaabbata kana seenuudhaaf wanti namni haasa'u hin jira. Bareedaa ta'uu, barumsaan cimaa ta'uu, akkaataa saniin jooyin kan godhamu waan jedhu kanatu jira. Akkamitti daandii qilleensa Itoophiyaa akka seente carruma kanaan akkanaa kaaftu barbaadin? Galatoomi Riittaa. Daandii qilleensa Itoophiyaa seenuudhaaf ulaagaalee barbaachisantu jira. Dorgommii adda addaa keessa dabarteeti kan daandii qilleensa Itoophiyaa seentu. Kan koorraa ka'ee ibsuudhaa fi daandii qilleensa Itoophiyaa gaafa yuunivarsiitii baradhuu dorgommii baasee yeroo sanaanis namoota baay'ee faana ta'aniiti kan dorgommii sana wal dorgomaa turre jechuudha. Gara jalqabaarra dookumentii kee appilaayi akkuma gootee kaateenii waamicha qorumsa riitin egzaamiidhaaf san keessatti filatamteennaani qorumsa sana hin qoramta namoota baay'ee faana. Namni qorumsa jalqabaa san darbee gara interviiwudhaaf waamama jechuudha. Interviiwuu sana namoota baay'ee faana kan interviiwuu sana gootu. Achiin meedikaal iskiriiningiinis jira waan ta'eef isa gaafa dabartuudha kan daandii qilleensa Itoophiyaa jooyinii gootu jechuudha. Piroofeeshinii adda addaa keessa. Kan jalqabarra kaaste garuu kan bareedinaa fi maalii wal qabsiistee akka qoosaatti illee kaaste namoonni akka kaabin kiroo yookaan hostes jedhamu kan first line keessumoota gama daandii qilleensa Itoophiyaatiin balali'an warroonni tajaajilanii hojjaan isaanii bareedumni isaanii kan laalamu jiraadha. Garuu gara teeknishaan paayileetota yoo taate garuu hojjaarraa kan hafee bareeduma isa kaanii kana baay'ee konsideerii. Dubartootaa kunillee simannaa kan hojii wal qabatu waan ta'eef keessumaan immoo waanuma bareedu kana jaallata. Bareeda. Dargaggoota akka keetii kana ijoollee Oromoo ciccimoo ta'an
sadarkaa hooggansaa irratti illee daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti mul'achuu jalqabdanii jirtu waan ta'eef isa muuxannoo akkanaa qodduu fi waa'ee isaas natti himi. Ani waggaa 8 tajaajileera daandii qilleensa Itoophiyaa keessa. Jalqaba gara 2014 akka faranjiitti kanan qacarame. Yeroo sana qacarrii dura akkuman duratti himuu kaasetti barumsa aviation maintenance schoolii keessatti barumsa avionics maintenance technician jedhamuun baradhe. Achi boodaan erga barumsa koo xumuree boodaan kan teeknishaana ta'ee hojiitti qacarame jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi dorgomaa tahuu barumsaan cimaa tahuu ni gaafata daandii qilleensa Itoophiyaa galuudha fi dargaggeessi abjuu achi galuu qabu barumsaatti jabaatee qayyabatee barachuu danda'uudha qaban jedha. Hunda caalaa immoo informationiidha. Namni achi galuudhaaf informationii argachuu danda'uudha qaba. Namni keenya yeroo baay'ee nama fakkeenya godhatu hin qabu achitti. Dhiyeenya kana nuti gama sooshaal miidiyaatiin beeksisaa jirra namoonni baay'een akka achi dhufaniif malee dhaga'uu danda'uudha qaba. Kan dhaga'uun garuu namarraani yookaan sooshaal miidiyaarraa kan gama adda addaatiin ta'uu danda'a. Sirni yookaan immoo haalli duraan jirus waan dimshaashumatti waan haasa'amu jira akkasii ulfaataa akka ta'etti. Ammaan tana garuu namoota muraasas taatan akka gaariitti hirmaannaa keessa jirtu waan ta'eef hin jedhe. Amma haalli jiru at least namni keenya akka danqaa ittiin taane qacarrii irratti rakkoon akka hir'atu akka achitti carraa hojii argatanii fi beeksisa daandii qilleensa Itoophiyaa baasuu irratti immoo informationii gama bira gahuutiin gama dhuunfaa kootiin gara fuula feesbuukii dhuunfaa kootiin namoota beekuun qooduu itti fufee hin jira. Kana gara fuulduraattis hamma daandii qilleensa Itoophiyaa keessa jirutti wanta godhuudha. Maaliif an mataan koo informationii kana dursee gama adda addaatiin osoo argachuu baadhee achi qaqqabuu danda'u. Kanaafuu immoo wanta xiqqaan uummata keenyaaf godhuudha jedhee waan amanuu fi informationii jiru immoo qooduu itti fufaa namoonni immoo informationii argatanitti fayyadamanii daandii qilleensa Itoophiyaa akka appilaayi godhan asumaan immoo nannaamaaf. Waldaan hojjettoota daandii qilleensa Itoophiyaa buleessaa yoom akka hundaa'e gaafa hundaa'us maal giddu galeessa godhateeti? Daandii qilleensa Itoophiyaa isa buleessi amma waggaa 60tti dhiyaachaa jira. Gama fuuldura keenyaatti waggaa 60ffaa isaa dhiyootti kan kabajnu ta'a. Daandiin qilleensa Itoophiyaa isa buleessi kun yeroo hundaa wantoota giddu galeessa godhatee hundaa'atu jira. Tokko mirga hojjetaa kabachiisuudha. Hojjetaan daandii qilleensa Itoophiyaa keessa hojjetu gama hojjiisaatiin miidhaa adda addaa akka irra hin geenyee fi kan falmuu fi wantoota sirratuu qabu irratti immoo akka sirratu gochuu irratti hojjechuuf tokko kan hundaa'e kan biraa hojjetaan gama adda addaatiin faayidaa adda addaa isaaf malu argachuu akka qabu irratti jabaatee akka hojjetuu fi inni biraa immoo industiriyaal piis kan jedhamu jira. Mooraan sun nagaa waaraa argachuu waan qabuu fi hojjisiisaaf hojjetaa gidduu immoo haala waliigaltee gaarii ta'een hojiin akka hojjetamuuf nageenyi mooraa sanaa akka gaariitti akka itti fufuuf kana giddu galeessa godhateedha kan hundaa'e. Yeroo adda addaatti garuu kaayyoo hundaa'eef kana yeroo tokko tokko akka gaariitti hojjechuudha. Yeroo tokko tokko immoo laaffachuudhaan waggaa 60tti kan dhiyaate kun jechuudha. Yeroo hunda jabaan turre yeroo hundas laafaan turre amma garuu wantoota nama si eerame kanaan gaafa lakkaa'amu waldaa cimaa kan waldooleen kuun illee irraa barachuu qabanii fakkeenya ta'uu qaban bifa adda addaatiin hojii adda addaa irratti bobba'ee hojjechaa jira jechuudha waldaan kun. Caalmaatti waldaan kun beekamtii kan argate injiinar Tayilaa yeroo baay'ee tokkoon isaan kabajaa carruma kanaani. Isaanii fi ati erga hoggansatti dhuftan booda gara sooshaal miidiyaa kanaan qabsoo guddaadhuma gootanii duraan waa'eedhuma daandii qilleensa Itoophiyaa hin haasa'amu jechuun hin danda'ama. Isintu waan kana cabsee wantoonni hedduurree dubarratti kan dhufan ergasii beekamtii illee kan argate. Gama kanaanuu addatti waan naan jettu jira. Dhugaa dubbachuuf fakkaatuu kaaste waldaan kun akka haaraatti jabaatee fuulduratti bahuu kan eegale erga injiinar Taliilaan hooggansatti dhufee jalqabeeti. Injiinar Taliilaan gaafa hooggansa ta'ee hoogganaa turettanii miseensa mana marii ta'een hojjechaa ture. Achiin immoo gara executive tiimitti dabalame boodarra vaayis pirezidaant achiin immoo amma pirezidaantii kanan ta'edha. Akkaatuu jettee injiinar Taliilaan yeroo hoogganaa turetti wantoota baay'ee hojjetamaa turantu jira. Waldaan kun jabaatee akka akkasiin fuulduratti bahu kan ta'e keessaa inni tokko wantoota duratti si eere sana dhugumatti lafa qabsiisuudhaani hojjetaan waldaan qabu kanaa jedhee amanuu danda'uudhaani mirga hojjetaa sirriitti akka kabajamu gochuu
faayidaan hojjetaan tokko mooraa sanatti argachuu qabu sirriitti akka argatu gochuudhaani faayidaalee san keessaa fakkeenyaaf waggaa tokko dura mindaan hojjetaa parsantii 40 akka dabalamu haawuziing allowance manaaf immoo kaffaltiin kaffalamu parsantii 100 akka dabalamu kan ta'edha. Jabaatee itti fufuudhaan immoo bara kana immoo jabaatnee hojjechuudhaan maaneejmentii mooraa sana bulchu kan akka obbo Masfin Taasoo fa'aa wajjin marii gaarii gooneeni hojjetaan kun bara kana daballii mindaa parsantii 50 kan mana irratti illee kan bara darbee irratti parsantii 50 tiraanspoort allawaansii parsantii 50 akka dabalamu godheedha. Kuni dhugaa dubbachuuf guddaa mooraa kanatti gochaa jirrudha. Bara darbee injinar Tayilaan parsantii 40 dabalsiisee ani immoo ergaa nama pirezidaantii ta'es immoo parsantii 50 yeroo gabaabaa keessatti hojjetaan akka kanaan faayidaa guddaa gara parsantii 90 jechuudha. Allawaansii adda addaa yoo dabaltee walitti gara parsantii 100 jechuudha. Kunis jijjiirama guddaadha. Kanatti hojjetaan baay'ee gammadaadha dhugaa dubbachuuf. Guddaa galatooma. Hojjettootaaf haalota jiran kana bifa bareedaa ta'een fooyyessee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa kana caalaa akka addunyaatti akka milkaa'u gochuu keessatti hojjetaa akkasitti kunuunsuunii fi mirga isaa kabachiisuun waan bareedaadha. Kana caalaa dhaabbatichi ni milkaa'a jedhee yaada. Faayidaan akkasii hojjetaadhaaf gaafa kennamaa deemu hojjetaan jabaatee kan hojjetu ta'a. Hojjetaan daandiin qilleensa Itoophiyaa daandii qilleensa kiyya jedhee hojjeta amanuu jalqaba. Bifa kanaan immoo jabaatee bu'aan daandiin qilleensa Itoophiyaa waggaatti argamsiisaa deemu dachaan akka dabalu. Kan bara darbeerra bara kana Ethiopian Airlines bu'aa guddaa buufateera. Bara kanarra immoo bara dhufu jabaatee bu'aa guddaa akka buufatuuf hojjetaan jabaatee mootiveetii ta'ee akka hojjetu hin godha jechuudha. Benefitiin akkanaa faayidaan akka kanaa hojjetaa keenyaaf gaafa dabalamaa deemu hojjetaanis dachaan hojjechuu jalqabaa. Dhumarratti hojjetaanis dhaabbanni keenyas hunduurraa fayyadamaa ta'aa deema. Namni immoo sirriitti hojjetee waan hojjeteef immoo itti badhaasaa akkasii argachuuni ittuu akka jabaatee hojjetu ittuu dhaabbanni keenya immoo bu'aan isaa dachaan akka dabalu kan taasisudha jechuudha. Biyyoota garaagaraa akka deemtee nan beekaa leenjiiwwan konferensiiwwan gurguddaa irratti waan akka muuxannoo guddaatitti waa'ee dhimma Oromoo kana carraadhuma argameen biyya keessattis biyya alaatittis injinar Tayilaa fi ati addatti kaatu. Sirna gadaa kana wajjin wal qabatee wantoonni isin hojjettan sooshaal miidiyaa irratti baay'ee tokko gaafa isin jajannan argaa. Ameerikaa gidduu kanallee deemtee konferensii guddaa irratti kabaja aadaa keetiif eenyummaa keetiif oromummaa keetiif qabdu addunyaa irratti haalli itti mul'iftee hin jira. Uffannaa keenya akkanatti kabajatti kennu tarii carraadhuma kanaan caffee Oromiyaa tibba kanarree walgahii guddaa taasisee kanarratti baay'inaan kabajamoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee uffata aadaa keenya akkasitti addunyaadhaaf mul'isuun waan bareedaa jedhee yaada. Ameerikaa keessatti waan kana gochuudhaaf maaltu sii dhufee kan jedhu kanas naa kaasi. Konferensiin Ameerikaatti dhiyoo geggeeffame konferensii dhaabbata Leebar Noot jedhamuun kan qindaa'edha. Hooggantoonni waldaalee akka keenyaa biyyoota 200 ol ta'an irratti kan argaman akkasumas Leebar Aktiivist illee dabalatee kan irratti argamedha. Konferensii gara nama 4,000tti dhiyaatu. Konferensii baay'ee guddaa ture. Chikaagootti ture walgahii guddaan kuni. Achirratti anis carraa argadheen namoota adda addaa bulchitoota waldaalee adda addaa kan akka kan keenyaa jechuudha. Ittiin wal baruu danda'eera. Experience sharing adda addaa tureera. Steejiin sun baay'ee gaarii ture. Wanta achirratti ture garuu ani carraan argadheeni uffata aadaa Booranaa, uffata Oromoo jechuudha. Aadaa koo beeksisuu danda'een jira. Anaaf carraa gaarii ture jechuudha. Dhugaatti carraa arganneeni aadaa keenya beeksisuuni dirqama keenyas waan itti gammannus jedhee nama naani. Kun immoo waan gara fuulduraatti carraan argadhee waan an godhudha kun. Guddaa galatoomsi ijaa. Tarii hoteela Skylight kan hojii wal qabatee illee konferensii guddaa irratti injiinar Tayilaa waliin wanta bareedaa ta'e tokko argineera. Wal harkaa fuudhiinsa aangoo gaafa gootan jaalala addaa waan ajaa'ibaa sirna gadaa kan hojii wal qabatee bokkuu siilaatee waan muuxannoo ta'udha. Keessumattuu abbootiin aangoo gurguddoo sooshaal miidiyaa irratti waan hin taane arginu kanatti
Simbiratti garuu aangoollee gaafa olii kennitan jaalalaa fi gammachuu guddaadhaan baratamuu qaba jedhee yaada waan ta'eef. Hoteela Skylight'tti yaa'ii waliigalaa goonee turre dhiyoo kana. Yaa'ii waliigalaa kanarratti Injiinar Taliilaanis argamee ture. Bifa nama gammachiisuun faaya uffata aadaa akkuma ani Chikaagotti godhe innis Skylight'tti itti dabaluudhaan eenyummaa isaa bifa agarsiisuun bifa bareedaa ta'een ture kan walgahii sana irratti hirmaate. Walgahiin sun walgahii guddaa ture. Hoggaatti kan goonudha. Yaa'ii waliigalaati. Garuu akka nama ibsee faaya uffata aadaa Oromootiin kan faayamee dhiyaate. Namni baay'een gammachuusaa bifa adda addaatiin ibseera jechuudha. Tokkummaan nu gidduu jiru dhugaa dubbachuuf namoota dhaabbata adda addaa keessa hojjetaniif bulchitoota biyyaatiif qaamota adda addaatiif fakkeenya hin taa'edha nama namaaliif Taliilaan hangafa kooti hanguutu isaati. Kaayyoo wal fakkaataa qabna. Kaayyoo sanarratti immoo jabaannee waliin hojjenna. Kun immoo sirna gadaati. Gadaa keessatti abbaa gadaa ta'uuf jalqaba steejii keessa dabartee achi geessutu jiraata jechuudha. Gaafa achi geesse gadaa ittaanuuf abbaa gadaa ittaanuuf gaafa aangoo laattu bifa nagaa ta'een abbaan gadaa seenaa keessatti abbaan gadaa tokko abbaa gadaa tokko ajjeesee aangoo fudhate kan hin jiru jechuudha. Peaceful transition yeroo baay'ee kan jiraatu sana agarsiisuu fi bokkuu natti laateera gaafa sana. Kun peaceful transition sana agarsiisa. Akkaataa eenyummaa keenya ibsuun ture. Kuni Oromoon eenyummaa isa kaleessaatti yoo deebi'u kuni aadaa keenya isa sirriidha jechuudha. Maaliif akkan duratti sii kaasee abbaan gadaa ajjeefamee aangoo kenna hin jiru. Achi aangoo erga laates uummata keessa deebi'ee itti kan jiraatu. Dhiyoo kana torbuma kana keessa gaafa wiixataa walgahii guddaa tokko ture Millennium Hallitti galma Barkumeetti jechuudha. Gaafa sana Injiinar Taliilaan akkuma nama hojjettoota kaanii gaafanii namoota baay'ee keessatti fuuldura taa'ee argu. Ani immoo galma sanarratti haasaa adda addaa gaafan godhu deebi'ee uummata keessa isa jiraatu sirna gadaa sana ilaalaa ture. Kun dhugaa dubbachuuf namni baay'ee kan irraa baratudha. Kun eenyummaa keenya isa kaleessaati. Amma garuu sababa adda addaatiin namni baay'ee eenyummaa keenya dagachaa jira. Kun ta'uu hin qabu isa eenyummaa keenya isa kaleessatti yoo deebine isatu nu wayyaan jedha. Maaliif sirni gadaa keessatti nagaa sirni gadaa. Sirni gadaa jaalala. Kana osoo itti deebine hundi keenya irraa fayyadamna. Inni irra keessa jirru inni tokkoon qoccoluu tokko tokkoon waa gochuu kuni kan keenya miti. Kanaafuu sirna gadaa keenyatti yoo deebine sirni gadaa jaalalaan jechuu barbaada. Hariiroon boordii waliin jirullee akka waliigalaatti maanajimentii waliin waldaan keessan qabu maal fakkaata? Fakkeenyummaa gaarii akka qabu nan dhagaa. Isallee akkanaa kaaftu barbaada. Bulchitoota olaanoo daandii qilleensa Itoophiyaa fi boordii daandii qilleensa Itoophiyaa wajjin haga har'aa hariiroo gaarii fi akka gaarii waliin hojjetaa jirra. Wantoota duratti siif kaase keessaa tokko fakkeenyaa fi dabalii mindaa hojjettootaa proposaalaa nu galchinee jira. Isa akka gaariin ilaaluudhaan haasaa fi marii adda addaa yeroo adda addaatti gochuudhaan bifa kanaan akka bifa hojjetaa fayyaduun murtoon akkasii murtaa'uun isaas mataan isaa kan itti gammannuu fi bifa gaariin kan ilaalludha. Hooggantoota daandii qilleensa Itoophiyaa wajjin akka gaarii waliigallee akka gaarii waliin hojjechaa jirra. Bakkichi baay'ee seenseetiividha. Akka biyyaatti bakka jaalatamudha. Biyyillee galii guddaa bakka itti argachaa jirtu waan ta'eef yeroo garaagaraa miidiyaadhaan nageenyi jiru kuni jaalalli jiru kuni jijjiiramni jiru kuni sirnuma duraanii wajjin wal qabsiisanii haalli itti sukkumuudhaaf itti deemamu hin jira. Kana falmachuudhaaf immoo qaamota jajjaboo achi keessatti falmii guddaa taasisaa jiran keessaa tokko waan taateef caruma kanaan galatoomis hin jedhee sirba tokko affeerree qabxiilee nu hafanitti deebina. Sirba eenyu siif affeeru? Kan Taaddalaa Gammachuu. Taaddalaa Gammachuu Oromiyaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba Taaddalaa Gammachuu Oromiyaa daawwadhaatii walitti deebina.
si'achi si'ana yeroon ulfina kee galchu si'aan bifa mootii dukkana soona jireenyaa gammachuu kan kee si'achi si'ana yeroon ulfina kee galchu. Badada kufa godo ilman yesa barabara fi barabara fi barabara barabara fi barabara fi barabara kabaja ke ulfina ke nutil man ke jirani ni rartu ishenoitu tichil man ke jira biyeta debiru Abhishek Karpa Oromia Biyele Mokiltu Oromia Biya Ali Birra Oromia Daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Pirezidaantii waldaa hojjettoota daandii qilleensa Itoophiyaa buleessa Kiyyaa Lammaa waliin jira. Kiyyoo mudannoo hedduutu jira bakka hojii ati jirtu kanatti. Keessumattuu sirna darbee hojii wal qabatee wantoonni kaan hin jiru. Dubartoota lamatu kolleejii wayii waliin baratu. Kolleejiidhaa erga bahan gara mana intala takkittii deemnanii abbaan micayyitti taa'anii areeda isaanii kana sirreeffatu. Innaa kana keessumittiin waaw abbaan kee baay'ee tokko bareedu jettiin intalittiinis amma erga soorama bahee booda xiqqoo ishii dhukkubaa jira waan ta'eef malee baay'ee bareedaa ture. Ookee soorama baanii eessa hojjetu jennaan daandii qilleensa Itoophiyaa Eerlaayinsii hojjetu jennaan waaw kaapiteenii turanii jettiin kaapiteeniin turre waardiyyaa ture. Kungaa achi keessatti nama yookaan baay'inni saba tokkoo akka jiru waardiyyaa irraa qabee hanga gubbaatti kaasuu warreen barbaadanidha. Amma hoo sooshaal miidiyaa irratti duulli ka'ee hin jira yeroo baay'ee yeroo garaagaraatti miidiyaaleen yuutuubaroonni garaagaraa Oromoodhumti bakka sana akka dhuunfatetti kan kaasan hin jiru. Ministeerri muummee Dooktar Abiyyi Ahmed parsantiidhaan lafa kaa'anii jiru. Olola miidiyaa irratti baay'ee tokko isin irratti hojjetamaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti haqa jiru, dhugaa jiru, waan jijjiirama achi keessatti jiru dubbattan kana sooshaal miidiyaadhaan mataa isin dha'uu maaliif barbaachisee waan jedhu akkanaa kaaftuufi. Uummanni Oromooillee peejiiwwan keessa sooshaal miidiyaadhaan hordofuudhaan waan isin irratti hojjetamu kana balaaleffachuu qaba. Dubdeebiillee kennuu qaba jedhee yaada waan ta'eef. Waggaa 2-3 dura akkuma political change biyya kanatti dhufeeni namoonni muraasni wal qindeessanii hoogganaa duraanii daandii qilleensa Itoophiyaa bulchaa turan kaasuuf yeroo isaan itti qabsaa'aa turantu ture. Akka opportunitiitti kan laalan isaanii hoogganaan duraanii sun saba duraan biyya bulchaa ture irraa dhufuuni carraa kanatti fayyadamanii isaan immoo nama sana rukkutuuf fi kaayyoo dhoksaa isaanii san galmaan ga'uuf ture kan qabsaa'aa turan. Namoonni kuni actually qabsaa'aa turan osoo hin taane carraa sanatti fayyadamanii kaayyoo isaanii galmaan ga'achuuf ture malee qabsoon achi keessa jiru hin jiru. Eenyus haa ta'u eenyummoo bulchaa daandii qilleensa Itoophiyaa kan muudu mootummaadha. Nama sana muudu wajjin hojjechuun dirqama keenya. Eenyus haa ta'u eenyu. Maaliifii iddoo sanaa totally namoota 100% saba tokko saba biraadhaan hoogganamuu qaban warra jiranidha. Kuni ta'uu hin qabu jenneedha kan jara faana walitti qabsaa'aa turre.
Dhumarratti namoonni sunis hojii keenyaanis namoonni sun gara sirriitti akka deebi'an kan goone amananii osoo hin taane hojii keenyaan jechuudha. Gaafa kanaan mo'aman garuu gara sooshaal miidiyaatti deebi'uudhanii maqaa balleessin adda addaa siyaasa alaa gara mooraa daandii qilleensa Itoophiyaatti fiduudhaaf namoota socho'aa turanidha namoonni sun. Dhaabolee siyaasaa adda addaa wajjinis bifa dhokataa ta'een bifa mul'atuun namoonni kana keessatti waan kana irratti hojjechaa turan keessa namoota hiriira nagaallee gama sooshaal miidiyaa feesbuukii isaaniitiin waamaa turanidha namoonni kuni. Kun immoo daandii qilleensa Itoophiyaa ni miidha. Maaliif daandiin qilleensa Itoophiyaa gara waggaa 75 olii ture kuni vaaliyuu adda addaa qaba. Yeroo adda addaatti sirni mootummaa gaba jijjiiramu sirna duuka garuu jijjiiramni sirna mootummaa akka dhaaba guddaa kan hin miinetti yeroo adda addaa maaneejdi ta'eeti kan as ga'e. Namoonni kun garuu siyaasa alaa siyaasa biyya Itoophiyaa keessa jiru mooraa keessa galchuuf namoota socho'aa turanidha. Maaliif Itoophiyaan Airlines keessatti siyaasa gaggeessuun dhaabbata sanaaf balaadha. Dhaabbata guddaa biyyi kun qabdudha waan ta'eef gama kanaan gaafa kufan alatti deebi'anii yuutuubaroota namoota siyaasa adda addaa gaggeessan wajjin wal ta'anii duula maqaa balleessii adda addaa godhaa turanidha. Akka duratti sii kaase Oromoo maqaadhaan lama sadii uummanni beeku fuudhanii akka mooraa sana guutuu uummanni keenya dhaalee jirutti dhugaa irraa adda kan ta'e faallaa dhugaa kan ta'e soba akkasii propaagandaa akkasii gaggeessaa jirudha. Kuni Oromoon fuulduratti akka hin baane namootuma lamaa sadii fuulduratti mul'attu maqaa balleessii adda addaa itti godhuudhaan Oromoo fuulduratti akka hin baane godhanii Oromoo cabsuu fi Oromoon lakkoofsan xiqqoo taatee akka itti fuftu duula godhuudha malee haqni jirummaa kanuma lakkoofsan baay'ee xiqqaadha Oromoon gama hundaanuu mooraa sana. Lakkoofsuma xiqqoo jirtu sana dha'uudhaaf waan hojjetamu sun sirrii akka hin taane dargaggoonni amma lafaa dhufanii fi dhaabbata gurguddaa akkasii dandeettii qabdanii seenuu dandeessan duubatti jechuu hin qabdanii. Maaliif beeksonni ifatti bahaa jiru, dorgommiin ifatti ulaagaan jiru ifatti jira. Nama sammuu qabu, nama biyyaaf Itoophiyaadhaaf yaadutu dhaabbata kana keessa seena waan ta'eef ijoollee Oromoo gama kanaan daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti jala buutanii hordofuudhaan carraa hojii kana argachuu qabdan jedhee yaada. Namoota hanga ammaatti waan akkasii hojjetaniif gama seeraatiin wanti jedhamu hin jiru. Namni akka barbaadetti ka'ee waan barbaadu jechuu hin danda'a. Gara fuulduraatti maal yaadamedha? Namoota maqaa balleessii nurratti gaggeessaa jiranii gama seeraatiin akka itti gaafataman karaa mana murtiitiin akka ilaalamuu fi wantoota irratti hojjetaa jirrutu jira. Himata bannee gara mana murtiitti dubbisuun akka ilaalamu gochaa jirra. Maqaa balleessii sobaatiin wantoota hin jirre akka jirutti uumanii namoota haasa'anii fi kaayyoo dhokataa isaaniitiif namoota nurratti duulanii immoo gama seeraatiin wanti kun akka sarara qabatu ni goona kana jabaannee itti fufnu kan ta'u ta'a. Dhimma gara miidiyaatiin gaaffii ati na gaafattetti gaafan deebi'u infoormeeshinii yeroo yerootti uummata biraan gahuu qabnu gama qacarriitiin haa ta'u gamoota biraatiin gama miidiyaatiin wantoonni hojjetamaa jiru jabaannee kan itti fufnu ta'a. Nowadays miidiyaan baay'ee humna guddaadha. Sobni gaafa akkasiin addunyaa dhaalutti dhugaa jiru baateen dubbatu taanaan sobatu dhugaa ta'a jechuudha. Kanaafuu akka barbaachisummaa isaatti uummata bira gahuudhaa fi gama miidiyaatiin qaamolee adda addaa wajjin miidiyaa akka keessanii wajjin jabaannee kan hojjennu ta'a gara fuulduraatti. Kuni kan goonuu fi tokko infoormeeshinii akka sabaatti sabni beekuu qabu akka biyyaatti biyyi kun beekuu qabu. Kan biraa immoo gama qacarriinis haa ta'u uummata kana biraan gahuudhaaf gahee lammummaa keenyaaf fi akka pirezidaantiittis immoo wantoota nurraa eeggamu jala jalaan kan hojjennu ta'a. Miidiyaa irraan bannu jechuu barbaadeen. Guddaa galatoomne. Ergaan ati dhaammattu hoo jiraate nama galateeffattu hoo jiraate carraa siilaadha. Deebinee akka wal arginu abdii guddaan qaba. Gama kiyyaan maqaa daawwattoota televezyiina Faanaa Riittaashootiin guddaa galatoomsiin jira. Jalqaba keessumaa kee gootee naaf yeroo keetiif galatoomisin jechuu barbaada. Maatii koo sadarkaa kanarraa akka ga'uuf na guddisanii asiin nagahanii galateeffachuun barbaada. Addatti immoo eessuma koo obbo Gaaddisaa Gabbisaa galatoomaa jechuun hin barbaada. Dhumarratti saahiba koo kan dhiyeenyatti mooraa daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti hojii hedduu kan sabni kun boru ittiin itti boonuu fi
anaaf seena dheedhee yaaduu waliin hojjennee as geenye injiinar Taayilaa Dheeressaa galatuuf jechuun hin barbaada. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin pirezidaantii waldaa hojjettoota daandii qilleensa Itoophiyaa buleessa Kiyyaa Lammaa waliin Riittaa Shoorratti taasise kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa sagaleef kaameraa Nimoonaa Riittaa. Ispoonsarrii uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadha. Riittaa Taadilaan ture. Horanaa bulaa.